Luka Modric waggoota 13 booda Real Madrid galakkisuudhaan AC Milaaniif mallatteesseetiin jira. Taphataa cimaa sarara jidduuti yeroo dheeraadhaaf warra Los Blancos turuun isaanii yaadatamaa dursee AC Milaaniif mallatteessuuf kan waliigalee Luka Modric kaleessa waliigaltee waggaa tokkootiin kilaba magaalaa Milaan AC Milaaniif mallatteesseetiin jira. Kilaba shaampiyoonii Awurooppaa si'a torba ta'edha. Addatti immoo Luka Modric waancaa Champions League Awurooppaa ji'a fudhateetiin jira. Tareetii milkaa'inni dhuunfaadhaan taphataan kun gonfate guddaadha jenneetiin kaasuu dandeenya. AC Milan gahumsa taphatichaa kan gammadu yoo ta'e waggaa tokkoon waliigaltee Luka Modric kana dheeressuu akka danda'us waliigaltee kana keessatti kan caqafame sababa lammiin Croatia Zivon Boban bara 1990 keessa AC Milaaniif taphachaa tureen Milan deeggaraa kan guddate Luka Modric ofumaaf amma kilabichaaf mallatteessuu isaa himeetiin jira. Massimiliano Allegri Carlo Ancelotti waliin eegaa mari'ataniin booda Director Sportii Milan gara Croatia ilaaluudhaan Luka Modric amansiisuudhaan kan taphaticha mallatteessifatanii bakka Sergio Conceição kan gara Milan deebi'an Mas Allegri bara 2011 waancaa Serie A jalqabaa Milan waliin argataniitiin jiru. AC Milan bara darbe garuu sadarkaa 8ffaadhaan liigicha kan inni goolabe bara dorgommii kana gahumsittiin dhiyaatan ni eegama. Kanas ta'e san garuu ga'eessi ganna 39 Luka Modric waggoota 13 Real Madrid ittiin dabarseen waancaa Champions League Awurooppaa 6 fi La Liga Spain afur dabalate taphoota 600 Los Blancosiif taphateetiin waancawwan 28 argachuun taphataa fiixee milkaa'inaa dhandhamateedha jenneetiin kaasuu dandeenya. Taphataa kana AC Milan keessatti hidhannoo lakkoofsa 14 Luka Modricif kennameetiin jira. Dhimmuma Real Madrid wajjin wal qabatuun kilabichi Alvaro Carreras Benfica irraa mallatteessifachuu ifattiin ifoomseetiin jira. Kaleessa erga bara 2021 as waancaa malee kan goolabe Real Madrid sarara ittisaa ofii haaromsuudhaaf hojiin inni jira taphattoota irratti hojjechaatiin jiru guddaadha jenneetiin kaasuu dandeenya. Trent Alexander-Arnold akkasuma Dean Huijsen fa mallatteessifateetiin jira sarara ittisaa irratti. Haa ta'uutii garuu ammallee gareen kun ittisni isaa qaawwa qabaachuu isaa tapha walakkaa xumuraa waancaa kilaboota addunyaatiin Paris Saint-Germainiin goolii 4-0 mo'aman irratti argineetiin jira. Dogoggora taphattoonni sarara ittisaa hojjetan Raul Asensio fi akkasuma Antonio Rudiger Xabi Alonso gamanuma sarara ittisaa isaanii cimsachuudhaaf hojiin isaan hojjechaatiin jiran kan jajjabeeffamuudha. Deeggartoota kilabichaa kan gammachiisuudha jenneetiin kaasuu dandeenya. Tapha walakkaa xumuraa sana irratti Trent Alexander-Arnold fi Dean Huijsen jiraachuu baatanis garuu taphattoota jiran sanneeniin taphattoota sarara fuudhaa Paris Saint-Germain dandamachuun itti ulfaateetiin jira. Kanas ta'e san garuu taphataa sarara ittisa biroo Alvaro Carreras Benfica irraa dabalataniitiin jiru. Los Blancos taphataa kana kan isaan mallatteessifatan yeroo dheeraadhaaf egaa hordofaatiin turanidha. Taphatichi illee Real Madridin malee hin barbaadu jedhee kan filannoo isaa Los Blancosiin taasifate. Real Madrid lammii Spain umrii 22 kanaaf euro miliyoona 50 baasuudhaan gara Madrid deebiseetiin jira. Akaadaamii Real Madrid keessatti kan guddate Alvaro Carreras bara 2022 gara Manchester United deemeetiin ture. Sana booda ergisaadhaan kilaba Preston Northern End akkasuma Granadaaf taphateetiin ture. Carreras gahumsa Benfica keessatti agarsiiseen Real Madrid gara mana itti guddateetti taphaticha deebisuuf murteessee mallatteessifateetiin jira. Qarqara bitaarraan iddoo Ferdinand Mendy kan taphatu taphataan kun miidhamaan rakkata yeroo baay'ee taphataan kun jechuudha. Ferdinand Mendy iddoo isaati irratti Ferran Garciaan gahumsa fulla'aa mul'isuuf rakkata. Kanaafuu taphatichi kanaaraa mallatteessifatan Carreras jechuudha. Iddoo kana guutumaan guutuutti uffisaa fi kan eegamu. Manchester United gurgurtaa taphataa kanaarraa harka 15 argata jedhameetiin jira. Oduma Real Madrid wajjin wal qabatuun kilabichi Ibrahima Konaatee bara dhufu bilisaan fudhachuudhaaf hojii eegaluun isaanii gabaafameetiin jira. Kilabichi Ibrahima Konaatee wajjin wal qabatee waliigaltee Liverpool dheesseef Ibrahima Konaateen dideetiin jira. Akkuma Trent Alexander-Arnold bilisaan argatan warri Real Madrid taphataa kanallee Liverpool irraa mallatteessifachuudhaaf bara dorgommii dhufu waliigalteen isaa yoo xumurame bilisaan fudhachuudhaaf hojjechaati kan jiran gamanumaay. Taphatichi waliigaltee warri Liverpool dhiyeessaniif dideetiin jira. Ibrahima Konaateen hawwii fedhiinsa Real Madridiif taphachuudha. Tareetii akkasitti milkaa'uu fi danda'a kan jedhu ni eegama. Sarara fuulduraa irratti waancaa kilaboota addunyaa goolii 4 galchuun kophee warqee kan badhaafame Gonzalo Garciaan tursiisuun Endrick kilabichaa gallakkisuu barbaadus jedhamaatiin jira. Real Madrid wajjin wal qabatee hanga ammaatti waliigaltee Vinicius Junior dheeressuudhaaf haasaa kanaan dura eegalan sana itti fufsiisuun dandeenye mallaqaa Vinicius Junior kilabicha keessatti hin barbaadu kaffalanii taphateecha tursiisumu akkam kan jedhu eegama. Kilaboonni Saudi Arabiyaa mallaqa guddaa dhiyeessanii taphataa kana mallatteessifachuudhaaf kan barbaadan yeroo dhiyootti waliigaltee taphatichaa dheeressuuf eegamaatiin kan ture Real Madrid kan Vinicius Junior hanga ammaatti garuu hojimaata taphataa kana
waliigaltee isaa akka dheeressu mallatteessifachuudhaaf gochaatiin jiran waan qabatamaarra hin kenne jenneetiin kaasuu dandeessina. Newcastle United Hugo Ekitike mallatteessifachuudhaaf dhiyaachuu isaati Fabrizio Romanoon odeeffannoon maxxanse kan agarsiisu bara dhufu Champions League Europa irratti kan hirmaatu Newcastle United lammii France umurii 23 Hugo Ekitike euro miliyoona 80 mallatteessifachuudhaaf kan isaan dhiyaatanii taphatichi waliigaltee waggaa 5 mallatteessifachuuf dhimmoota dhuunfaa irratti yoo waliigaluu jijjiirraa kana xumuruudhaaf dubbii fixaan isaa Newcastle akka jirullee gabaafameetiin jira. Bara darbe Eintracht Frankfurtiif taphoota waliigala 48 goolii 22 galchuun 12 kan mijeesse Ekitikeen jijjiirraa isaa goolabamnaan gatii Riikoordii Newcastle United euro miliyoona 70 qabameetiin ture fooyyessuudhaan taphataa qaalii kilabichaa ta'uudhaan galma kilabiin ijoollummaa isaa Paris Saint-Germain ammoo gatii gurgurtaa taphaticharraa dhibbeentaa 20 kan harka 20 akka argatullee kanaan dura waliigaltee keessatti kan caqafame Frankfurt keessatti hanga Omar Marmush amajjii darbe Manchester Cityf mallatteessutti qindoomina gaarii uumaniin kan leellifamu kan yaadatamu Hugo Ekitikeen Premier League England fi Champions League Europaan taphachuuf abjuusaa akka ta'e gabaafameetiin jira. Odeeffannoo Arsenal wajjin wal qabatuun kilabichi Christian Muslera mallatteessifachuudhaaf waliigaltee ragga'uu isaaniiti kan himame. Arsenal lammii Spain umurii 21 kana Valencia irraa mallatteessifachuu fi euro miliyoona 20 waliigaleetiin jira. Kilabichi jalqaba euro miliyoona 15 dabalataan ammoo gahumsi isaa ilaallamaatiin euro miliyoona 5 Valenciaaf kaffaluuf yoo waliigalu taphatichi waliigaltee hanga bara 2030 Emirates tursiisu mallatteessuuf kan waliigalee qophii gannaa kilabichi kaleessa eegale irratti hin argamne. Taphataan kun Christian Musleraani iddoo sarartisa jidduu Gabriel Magalhaes fi William Saliban taphatan irratti kan taphatu ganna 20 irratti kan hin argamu. Taphataan kun taphataa dargaggeessaa Mikel Arteetaan filannoo taasifatanii sarara jidduu irratti taphataa kanattiin fayyadamuu fi kan eegamu iddoo Gabriel Magalhaes fi William Saliba keessattuu gaafa taphattoonni kunneen miidhaman taphaticha fayyadamuu fi kan eegamu Christian Norgard fi Martin Zubamendi akkasuma Kepa Arrizabalaga dursee kan mallatteessifate Arsenal Noni Maduekenis kaleessa qorannoo fayyaa xumureetiin jira. Ifattiin Arsenalif mallatteessuu qofa kan hafe jijjiirraa Victor Goigaresh xumuruudhaaf dubbii fixaan taphatichaa Londonitti kan argamu Arsenal jijjiirraa taphatichaatiif euro miliyoona 63 fi dabalataan euro miliyoona 10 ni kaffala jedhameeti kan eegamaatiin jiru. Keessattuu dubbii fixaan taphataa kana Londonittiin kan argamu haala Arsenal euro miliyoona 10 dabalataa ittiin kaffalu kanarratti hooggantoota Arsenal fi akkasuma Sporting Lisbon wajjin kana sa'aatiin jiranii qophii gannaa Arsenal eegale gaafa kamisaa garichatti akka makamuu fi Mikel Arteetaan Victor Goigaresh akka barbaadaniidha himamaatiin kan jiru. Taphataa dargaggeessa ganna 27 irratti argamu fedhii deeggartoota Arsenal kan ture Victor Goigaresh jijjiiraan isaatillee nuffisiisaa ture yeroo gara yerootti ka'aatiin ture. Amma garuu taphatichi fi Arsenal dhuunfaadhaan dursanii walii galaniitiin jiru. Taphatichi Arsenalitti makamuudhaaf gatii guddaa kaffaleetiin jira. Kilaboota birootiin hin barbaadu jechuudhaan kan inni didee kanaan alammoo shaakala dhaabee anga shaakala dhaabutti ga'eetiin jira. Arsenalitti unan deemuu baadhe anga nagalakkistanitti jechuudhaan kan inni Sporting Lisbon wajjin atakaroorra ture. Taphatichi illee London ga'uusaa odeeffannoowwan bahaatiin jiran ni agarsiisu. Tariitika Arsenal guyyoota muraasa kana keessatti taphattoota kanneen jijjiirraa isaanii xumuraaf eeggamaatiin kan jiru. Keessattuu jijjiirraa taphattoota sadeen kanneen kan Christian Muslera, Noni Madueke fi akkasuma Victor Goigaresh guyyoota sadan kana keessatti xumuree ifoomsaaf eeggamaatiin kan jiru. Sana qofa osoo hin taane Arsenal jijjiirraan gaafa xumuramuudhaaf dhiyaatu Ezerlee Eberiche Eze mallatteessifachuudhaaf Crystal Palace fuulleffannaan isaanii kan Andre Barta Director Sportii Arsenal hojiin isaanii itti aanu kan Andre Barta jechuudha. Eze Crystal Palace irraa gara Arsenal fiduu akka ta'eedha himamaatiin kan jiru. Walumaa galatti garuu jiran taphattoota kanneen sadanii guyyoota muraasa keessatti xumuramaaf eeggamaatiin kan jiru. Kun qalbii deeggartoota Arsenal kan dammaqsuudha. Dheebuu abjuu waancaa liigichaa waggaa 21 booda milkeeffachuuf qaban dhugoomsuudhaa fi taphattoota akkanaa garee ofiitti dabalachuun deeggartoota kilabichaatiif oduu aagati. Deeggartoota kilaboota birootiif garuu yaadduudha jenneetiin kaasuu dandeenya. Keessattuu sarara fuudhaa irratti bara dorgommii darbe taphoota 52 gooliiwwan 54 galcheetiin jira. Victor Goigaresh taphoota 100 fi torba kilabichaaf taphateen taphataa gooliiwwan 97 galcheedha. Taphataan kun Arsenal baasii fi galii kilabichaa wal madaalchisuudhaaf garuu Leandro Trossard paawundii miliyoona 20 gurguruu akka barbaadu Barons Guardian gabaaseetiin jira. Akka walii garaatti garuu jijjiirraa ganna kanaatiin kilaboonni Premier League England hanga yoonaatti paawundii biliyoona 1.3 baasuu isaanii Sky Sports gabaaseetiin jira. Shaampiyooniin addunyaa Chelsea hanga ammaatti paawundii miliyoona 200 fi
18 baasuun yoo dursu Liverpool paawundii miliyoona 216.5 baasuudhaan itti aanaa Bournemouth fi Wolves gurgurtaa taphattootaarraa ganna kanaatiin paawundii miliyoona 100tti dhiyaatu argachuudhaan kilaboota bu'aa guddaa argatanii jedhameetiin jira. Jijjiirran taphattootaa ganna kana goolabamuudhaa fi guyyoota 48 kan hafanii kanaan boodallee kilaboonni liigichaa jijjiirraa taphattootaatiif mallaqa guddaa baasu jedhameetii kan eeggamaatiin jiru. Hanga ammaatti garuu mallaqni isaan baasan kun guddaadha jedhameetiin ka'uu danda'a. Paawundii biliyoona 1.3 jijjiirraa taphattootaatiif baasaniitiin jiru. Odeeffannoo birootiin kilaboonni waancaa kilaboota addunyaatirraa gatii guddaa yookaan immoo mallaqa guddaa argatan Chelsea ta'eetiin jira. Akkuma dura kaasaatiin ture Chelsea mallaqa guddaa waancaa kilaboota addunyaa kanarraa argateetiin jira. Amma warri cuquliisotaa godaanbaa isaanii keessaa waancaan isaan dhaban hin jiru. Deeggartoonni kilabichaatillee yeroo garagaraatti wanni isaan ittiin boonanoo jiraate kana jenneetiin kaasuu dandeenya. Yeroo jalqabaatiif waancaa konferensi liigii Awurooppaa Enzo Mareeshkaatiin dorfamaa milkeeffachuun isaanii ni yaadatama. Paris Saint-Germain injifachuudhaan dilbata darbe immoo waancaa kilaboota addunyaa yoo dabalatan mallaqa guddaa waliin gara godaanbaa isaaniitti kan isaan galfatanii. Chelsea waancaa kilaboota addunyaa kanarraa doolaara Ameerikaa miliyoona 100 fi miliyoona 14.5 argateetiin jira. Paris Saint-Germain kilabiin sadarkaa lammaffaadhaan xumure ammoo doolaara Ameerikaa miliyoona 100 fi miliyoona 6.9 dorgommicharraa argateetiin jira. Los Blancos kilaba deeggartoonni danuun gara dirree seenuudhaan waancaa kilaboota addunyaa kanaan tapha isaa daawwatanidha. Euro miliyoona 82.5 waancaa kilaboota addunyaatirraa argate. Fluminense'n kilabiin Brazil kilaba mallaqa guddaa argate arfaffaadha. Waancaa kilaboota addunyaa kanarraa euro miliyoona 60.8 dorgommicharraa argateetiin jira. Bayern Munich euro miliyoona 58.2 waancaa kilaboota addunyaatirraa galii argataniitiin jiru. Borussia Dortmund euro miliyoona 52.3 waancaa kilaboota addunyaatiirraa argate. Manchester City sadarkaa 7ffaarrattiin argama. Euro miliyoona 51.7 waancaa kilaboota addunyaatiirraa argateetiin jira. Kanas ta'e san garuu kilaboonni dorgommicha irratti hirmaatanii sadarkaa xumuraniin osoo hin taane indeeksii yookaan sadarkaa garagaraatiin irraan kan ka'uudhaan sadarkuma kilaboonni kunneen irratti argaman irraa kan ka'een mallaqa kan argataniitiin jiru. Akka waliigalaatti garuu shaampiyooniin dorgommichaa Chelsea'n doolaara Ameerikaa miliyoona 100 fi miliyoona 14 dorgommii kanarraa argateetiin jira. Hirree faayinaansii isaa cimsachuudhaan jijjiirraa taphattootaa irratti illee hirmaataa fi kan eeggamaatiin jiru. Hanga ammaatti illee kilaba jijjiirraa waqtii kanaan mallaqa guddaa baasedha Chelsea'n akkuma duratti kaasaatiin turre. Odeeffannoo xumuraatan taasifadhaa. Barruun Bleacher odeeffannoo qabateetiin baheeni badhaasa Ballondor taphattoota injifachuu danda'an sadarkeesseetiin jira 10 kanneen keessaa jalqaba irratti Ousmane Dembélé kaaseetiin jira. Ousmane Dembélén Paris Saint-Germain wajjin waancaa kilaboota addunyaa milkeeffachuu baatullee gahumsi waancaa Champions League Awurooppaatiin taphataan kun Paris Saint-Germain keessatti mul'ise baay'ee olaanaadha kan leellifamudha. Sana qofa miti waancawwan 3 biyya keessa jiran liigii French waancaa mo'amtoota French fi waancaa France kilabicha wajjin milkeeffateetiin jira. Ousmane Dembélén bara dorgommichaan ammoo gooliiwwan 35 galcheetiin jira. Yeroo gahumsa dinqeetti mul'iseedha. Taphataan kun badhaasa Ballondor taphataa injifachuu danda'u jechuun barruun Bleacher kun odeeffannoowwan ispoortii ragaalee lakkoofsaan deeggaruudhaan kan barreessu. Dembélé sadarkaa tokkoffaarra kaa'eetiin jira. Isatti aanuudhaan Rafinha taphataa Barcelona sadarkaa lammaffaa, Lamine Yamal sadarkaa sadaffaadhaan akka xumuruudha kan katabe. Ashraf Hakimi sadarkaa arfaffaa, Mo Salah shanaffaa, Vitinha jaffaa, Kvaratskhelia sadarkaa torbaffaa, Fabian Ruiz sadarkaa 8ffaa, Nuno Mendes sadarkaa 9ffaa, Kylian Mbappe ammoo sadarkaa 10ffaadhaan badhaasa Ballondor bara kanaa xumuru jedheetiin